Maqaa kee fi eessa akka dhufte nu ibsiitii jalqaba? Maqaan kiyya Qabbalee Jaarsooti. Bakki an dhufee fi asuma godina Booranaa aanaa Yaabelloo magaalaa Yaabelloo jiraadha. Akkas. Amma sirna kanarratti meeshaa gurguraa jirta jechuudha. Meeshaawwan kana nu ibsita? San ibsa. Meeshaan kun buchuma. Buchumi kun dubraan fuudhanii dubartiin yoo heerumtu haadhi isii kan baastiif. Kanaaf dhaleedhama. Dhaleen kun ammoo dhadhaa itti naqanii intalli dhadhaa as keessaa ibsatti. Guyyaa fuudhan sun. Kun ammoo buuda dubartiin kamiyyuu manaatii ol keeyyattee dhadhaa keessaa naqatan. Amma niyyuu dhadhaa keessaa qabu. Dhadhaan as keessa hin jira. Dhadhaa as keessaa fuutee mata dibatta. Dhadhaa dibataa as keessa jira. Dhadhaan kun ammoo akka fedhin turaa oomanta. Dhadhaan buudaa saatii cufa hin urgaa saatii cufa dansaa. Oomanta'u. Kunin elellaan. Elellaan kunin gorfa kan jalatti hidhanii bareedummaa manaatiif ka'oon. Kun gorfa. Gorfi kun ammoo aanan itti naqannaa aananiiti. Aanan keessa ol kaa'an. Kulleen gorfumaa. Gorfi kulleen kaa'umaananii. Kun cuftinu gorfa tajaajila isaa tokko maananii oola. Aanan itti naqanii. Iyyoo elmitee itti naqxee keessa ol keetti. Itittuu aanan mii as keessa ol keeyyaatti. Kun ammoo kun dibbee muduunu. Dibbee bunaa qalanii asiin naqan. Qalanii naqanii ittiin ol kaa'an kee jira ammayyuu keessaa qabna. Kun ammoo kalloo. Kalloon kunin yoo jila keeyyatan. Yoo jila keeyyatanii kalloo kana ammoo namni cuftiin horatu warra olatu jiru warra qabu jiru namni cuftiin qabu. Warra dabballee warsunii warra olatu jira warratti horatu. Kun tokkuma. Kulleen kallum tokkuma tajaajili isaa. Kun ammoo abaa. Abaan kunin hagadaamojii yoo mata buufatte. Abbaa warraa yoo mata buufatte. Haati warraa ammoo duddatti hidhatti. Hin qabattu asirratti akkan duddatti hidhatti. Ha duddatti hidhatti kunin abaa. Kunin irbaa. Irbaa aanan itittuu as keessa fuudhanii ittiin irbanii bulleessanii itittuu. Itittuu kun madaal. Kunin dhadhaa itti naqanii ittiin ol keeyyatan. Doolaa. Dooleedhaanii agammaan fiilalaa. Dhadhaan isaas gubbaa yoo ni mul'ata. Dhadhaa itti naqanii dhadhaa. Dhadhaan baffamee kanaan ol kaa'u. Ittiin ol kaa'an. Kunin manoo. Manoon tunin waya amma kaadatti bolqayyaa jedhanii as lafas keessa qotan. Qotanii midhaasanii ibiddi keessa naqanii qayi keessa naqan. Qayiin beektaani? Qayi itti naqanii namaa istiimii jedhamu kaanii bolqayyarra silaam istiimii jedhan sun namiir ta'a jechuun kenna ammoo kun hin kawayaa. Bolqayyaa sunitti wayaa qayiin nadhaa achiin booda wayaa asirratti. Amsila qayyii naqamee jira. Haarii hin ba'a. Wayaan kun ammoo namni gisee ofii istiimii sun seenuu hin danda'ini. Wayaa isaa akkan keewwatee dubartiin akkasitti urgooftee deemti. Akka aadaa keenyaatti. Dubartiin osoo namni heerume osoo qayyirri hin taa'in osoo hin qayyifatin ala gadi hin ba'u. Dubartiin Boorana urgooftee ba'uu qabdi. Yeroo mara jechuudha. Yeroo mara yeroo jirri hin jirrellee galgal kamiyyuu dubartiin keenya akka aadaatti hin qayyifatti. Eegii heerumti. Namni abbaa warraa qabu kamiyyuu qayyifachuu qaba. Eegii ulma hin ta'in. Eegii noosis dirqama. Dubartii duwwaatu fayyadamaa jechuudha. Dubartiin heerumitti hin fayyadamne malee namni heerumu hunduu fayyadama. Kan biraa waan ta'eef jira. Kan biraa. Kunoo. Lichoo. Kun lichoo kana nam dhiiraa qabata. Abbaa gadaa qabata jechuudha. Abbaan gadaa abbaa warraa kamiyyuu qabachuu hin danda'a. Namni warra qabu. Kan dubartii fuudhe kamiyyuu kan qabatee deema. Kun lichoo. Kun ammoo orooroo. Orooroo. Orooroo kanallee abbaa warraa cuftinuu qabata. Haati warraa immoo siinqee qabatti. Haati warraa siinqee. Kun siiqee kan dubartii heerumtee qabata. Kan hin heerumin garuu hin qabata. Akka aadaa keenyaatti kan qabata.
Kanuma. Kun qorii kan bun qalanii eegii qalanii irraa ba'aniin booda asiin naqanii tooran aananiif bun asii walitti makanii jira tooru jechuun kanaafuu kun muduunuu ittiin bun keessaa asii mooqaan asiin naqanii asitti nyaatan mooqa kun gorfoo sun gorfoo kunin gorfoon kunin uffati aadaa duraan yeroo uffatni jirbii maaliin hin jirre ummati keenya kana fayyadamaa ture. Bara durii akkasitti bara ammas nuti dirqam kanuu fayyadamuu jiru booranii ammallee yeroo aadaa yeroo jilaa yeroo sirna adda addaa geggeeffamu namni kanuu midhaate. Gorfoo kana dubartiin akkasitti hidhattee gogarraati akkasitti hidhattee. Gogaa loonii? Gogaa re'ee. Re'ee? Gogaa re'ee irraatti hojjetama akkasitti hidhatanii deemanii yeroo kamuu har'ayyuu yeroo jilaa hundayyuu nuyi kanuu fayyadama. Enggak, bisa enggak. Enggak. Kun fa'o? Nusa. Nusa. Ish. Kun yeroo keewwata eeyooti keewwatichi? Ish. Kun kanuma bareedummaaf keeyyata. Kulleen meeti dubraati bareedummaaf keeyyata. Micciiraa ammoo namni dhiiraa kamiyyuu keeyyata. Dubartiin hin keeyyata akka aadaa dhiiraa keeyyata. Dhiiratti keeyyata. Kun aadaan isaan mayyuu. Akka kan uummanni addaa naannoo keenyaa galatooma.